Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo oduuwwan yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Oduuwwan keenya har'aas miseensonni Abbaawot Finfinnee fi naannawaa isheetti nageenya uummataa booressan 19 to'atamanii. Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Bulbulaa jedhamutti bakka amantaa dahoo godhachuudhaan hojii shororkeessummaa raawwachuuf leenjii fudhachaa kan turan to'annoo jala oolchuun hubatame. Diinonni keenya kan nu dhiisan dameewwan hundaan ga'umsa qabaachuu keenya yoo hubatanii tarsiimoo meeshaalee fi teekinooloojiin akka nu hinjifachuu hin dandeenye wayita beekan qofaa jedhani muummichi ministeera Abiy Ahmed. Amma gara oduu bal'inaatti sin ceesisnaa hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Miseensonni garee shororkeessaa Abbaawot ergama badii fudhachuun Finfinnee fi naannawaa isheetti nageenya uummataa booressaa turan 19 to'atamuun koree waloo nageenyaa fi tasgabbii beeksise. Diinonni magaalaa Finfinnee giddugaleessa jeequmsaa taasisuuf yaaliin isaan hin taasifne kan hin jirre ta'uu eerame. Odeeffannoo sobaa fi holola miidiyaalee alaa fi keessaa hafarsaniin cinaatti qaama konkolaataa keessatti bakka dhokataa qopheessuun meeshaalee waraanaa gara magaalichaatti galchuuf tattaaffii isaan taasisan qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaan fashalaa'uu yaadachiifameera. Baatiiwwan lamaan darbanitti diinonni tooftaa isaanii jijjiiruun magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa isheetti argaman keessatti uummanni yaaddoo nageenyaa akka qabaatuu fi nageenya akka dhabuuf karoorsuun lammiileerra yakka saamichaa fi ajjechaa gara jabinaa raawwachaa turuun ibsame. Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Bulbulaa jedhamutti bakka amantaa dahoo godhachuun hojii shororkeessummaa raawwachuuf leenjii fudhachaa kan turan to'annoo jala oolchuu odeeffannoon biyyaalessaa beeksise. Namoonni kun ergama shororkeessummaaf qophaa'aa osoo jiranii tasa bira ga'amuu odeeffannoon biyyaalessaa addeesseera. Diinonni keenya kan nu dhiisan dameewwan hundaan ga'umsa qabaachuu keenya yoo hubatan tarsiimoon meeshaalee fi teekinooloojiin akka nu injifachuu hin dandeenye wayita beekan qofaa jedhani muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Muummichi ministeeraa fi ajajaa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Abiy Ahmed barruu raayyaan ittisa biyyaa gaachana jedhamu irratti ergaa dabarsaniin Itoophiyaan adda waraanaatti gootummaa kan raawwatan diina daangaa cabsee dhufe qaaneffachiisanii kan deebisan birmadummaa biyyaa fi bilisummaa lammiileef wareegamuu akka kabajaatti kan lakkaa'an gootota horatteetii jedhani. Qophaa'ummaan keenya jijjiirama addunyaa faana tarkaanfachuu dhabuun gatii hanga biyya dhabuutti geessisu nu kaffalchiisuu akka danda'u himaniiru. Diinota keenya tarsiimoon caallee hamma hin argamnetti birmadummaan bu'uura amansiisaarra hin dhaabatus jedhani. Oduu wal fakkaataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaasiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.